nyaata aadaatii wajjin wal qabataa misa inni kun? Inni nyaata aadaatii wal qabata malee. Haa. Aadaa Oromoo irratti jira malee. Ani lammii Arabaati fara keessatti jiraachuuf baddan baafanne inni immoo kitaaba irratti murtii kitaaba irraati. Haa murtii kitaaba irraati bitee jechuudha. Oromoo aadaa godhatee. Haa. Aadaa Oromootiin wal qabatti. Aadaa Oromootiin wal qabatti. Nyaata aadaatiin wal qabata guyyaa 15 kanarratti nyaata aadaa gootee Oromoon nyaatanii. Nyaata gartee waan ittiin furin. Ittiin furin. Sanumaanii aadimaan wal qabata malee waa'ee lolaatiin wal hin qabu. Okay, lolaatiin wal hin qabatu jechuudha. Kuni nyaanni aadaadhaa kun nyaatuma Oromoo aaduma Oromoo keessa jira. Kun aaduma Oromoo keessa jechuudha. Kun aaduma Oromoo keessa jira. Okay. Akkamis garuu yeroo kamirraa ka'e eegalame inni beekamu ni jira? Yeroon itti wanni kun eegalame. Amantii gaafuma Oromoon dura jammartu. Gaafuma amantiin Oromoon dura jammartu sanii guyyaa biraarraa kaasanii. Amma lakkaawwatanii guyyaa kana hanga nyaanne inni dura waa takka illee waan akkanaa. Nyaanne. Ittini furre waan guyyaa sana itti furin kana har'a godhu qabnaadha. Okay, bifa saniin jechuudha. Amantii irraa kaafte Oromoon waan kana. Okay. Amantiidhaa fi aadaa wal qabachiisuudhaaf. Guyyaa san kaafte guyyaatti amante Oromoon guyyaa waan kana amantee soomatti fuute. Irra guddaa nyaata akkam fa nyaatamee guyyaa kana? Guyyaa kana nyaanni nyaatamu. Gaafa Oromoo keessatti. Marqaadhi godhanii dhadhaan affeelan gaafas. Okay, gaafa sani. Achi dura nyaanni gaadhamu nyaata biraati waan akka biddeenaa kana godhanii. Guyyaa kana ammoo waan tuqamin takka waa 3 waa 4 fa godhan gaafa sana. Oonillee ni jiran. Ammas aannan ittichanii dhadhaa fi waa hunda qopheessanii abbaa deemaa fedhuuf qopheessaniiti. Aadaa kana keessa fantasiyyaadha godha jechuudha guyyaa kana. Okay, nama wal afeeruu ni jira achirratti wal afeeranii gamtaa nyaachuu irratti. Wal afeeranii mana kanaa kaanitti wanni manni kun godhan maan kaampaa wal garsiisu. Akkasii wal afeeranii waliin jiraatan wal gammachuu guyyaa kana abbaa maannu ga'eenis keessa jirti. Aadaanis wal qabatti akkasii wal afeeraniiti. Akkasii miskiina waan hin qabne miskiinni waan hin jiru miskiinni godhachuu baates waliin yaamanii. Akkasii waliin nyaatan. Walii erguunis ni jirti jechuudha. Walii erguun ni jirti mana kana garsanii mana kaan garsanii akka waan kaan wal jijjiiranii. Wal jijjiiruu maa jechuudha maqummaan isaatu sanumarraa dhufe jechuudha. Sanumarraa dhufe. Biti faan du'aa hin faanni godhamti yookaan nyaadamu inni nyaadamu kana. Guyyaa kana du'aa hin faanni godhamti guyyaa kana du'aa hin faan qabu guyyumaan du'aa hin godhamti wannummaa inni irra dhaabbatee waadaa bareedu irratti. Kan wal qabachuu fi du'aayiidhaaf godhuu nama beelis godhuu hadiruufillee akkasitti barakaa jechuu kana keessa jira isin. Hayyummaan isaatu ijoon kana jechuudha. Iddoon isaa kana kaayyoon isaa. Guddaa ulfaadhaa galatoomaa hedduu galatoomaa. Nagaa.